haga yedda misaddeet kuma lamaaf damija oduu sibuun neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin mootummaa Itoophiyaa waliin godhames haa ta'u yaadame hin jiru jedhe. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti mariin gaggeeffamuuf jedha kan jedhu miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamuu hordofee waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenne. Waraanni bilisummaa Oromoo fuula eegsisaa irratti ibsa gabaabaa kaa'een mariin mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeeffames ta'e gaggeeffamuuf beellamni qabame akka hin jirre beeksise. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa kan Abiyyi Ahimadiin hoogganamu gidduutti gaggeeffamaa jirus haa ta'u karoorfame hin jiru jechuun ibseera. Kun odeeffannoo sobaa deeggartoonni mootummaa Abiyyi facaasaa jiranidha jechuun ibse. Waa'ee mariin qaamolee lamaan gidduutti taasifamuuf jechuun miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru ilaalchisee haga oduun kun qophaa'etti miidiyaan odeeffate hin dhaga'amne. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo marsaa lammaffaaf Tanzaaniyaatti marii nagaa gaggeessaniinis waliigaltee osoo hin ga'iin hafuurraa kan ka'e waraanni humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Biyyoonni lixaa marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF ni deeggarraa jedhan. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 22 akkasumas imbaasiiwwan UK, Noorweey fi Kaanaadaan jaarsummaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF gidduutti gamtaan Afrikaa taasisaa jiru akka deeggaran ibsan. Biyyoonni kunneen naannoo Tigraay kan gogiinsa hamaadhaan miidhamtetti lolli ka'uun uummata kaaba Itoophiyaaf balaa hamaa ta'uu akeekkachiisan. Dippiloomaatonni biyyoota kunneen Itoophiyaatti argaman kana kan jedhan roobii darbe hagayya 26 ibsa waloo baasaniinidha. Biyyoota Awurooppaa ibsa kanarratti hirmaatan keessaa Faransaay, Xaaliyaan, Jarman, Beeljeemii fi Speen warra keessatti argamanidha. Biyyoonni kunneen haala kaaba Itoophiyaa yaaddoo guddaadhaan hordofaa akka jiran ibsan. Biyyootni kunneen ibsa kana kan baasan yeroo tibbana haleellaan diroonii naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiraachuu naannicha to'atee kan jiru TPLF ibsaa jirutti. Haleellaa diroonii 2 torbee darbe keessa naannichatti raawwatameen namoonni 13 miidhaan irra ga'uu ibsamee turuun ni yaadatama. Akka aangaa'onni naannichaa jedhanitti haleellaa diroonii wiixata hagayya 25 darbe bakka Nidiraa jedhamutti raawwatameen namni tokko yoo ajjeefamu namni biraan tokko ammoo miidhaan qaamaa irra ga'eera. Mootummaan federaalaa waa'ee haleellaawwan diroonii jedhaman kana haga ammaatti waan ibsa hin jiru. Haa ta'u malee humnoonni Tigraay garee Siidmoo jedhamu hundeessuun hidhattoota biyya keessaa kaanii fi qaamolee alaa hirmaachisuun hojjechaa jiraachuun himatamaa ture. Muddamni kun akkanaan osoo jiru mariisistoota waliigaltee Piriitooriyaa keessaa tokko kan ta'an pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon wiixata darbe aangaa'ota TPLF waliin mari'achuun isaanii kan yaadatamudha. Manni murtii Neezerlaandis lammii Daach Ruwaandaa duguggaa sanyii Ruwaandaa bara 1994 irratti hirmaataniiru jedhaman qabee hidhaa umurii guutuun adabuun himame. Namni ganna 66 Yuujiin N jedhamu dhimmoota ittiin himatame keessaa gosoota Tutsii isteedeemitti baqatanii dhokatanii turanitti fanjiitti darbatee ture. Gocha kanas kaayyoo duguggaa sanyii raawwachuun akka godhe dhaddachisuun himuun yakka waraanaan balleessaa itti murameera. Ruwaandaan bara 2014tti biyyatti akka deebi'u gaafattus qondaaltonni Neezerlaandis garuu nama lammii Daach ta'e kana qorachuu jalqaban. Bara 1994 guyyaa 100 keessatti gosoota Tutsii 800 ta'aniif gosootni Huutuu ilaalcha siyaasaa duguggaa dugalaa qaban finxaalessitoota Huutuun ajjeefamaniiru. Dhaddachi Zaheeg jedhamu Yuujiin gocha kana yeroo raawwate hawaasa keessatti nama aangoo qabu ture jedheera. Shakkamaan sun nama hawaasa keessatti kabaja qabuu fi nama shoora isaa sirriitti beeku ture. Dhaddachi sun yakka garaagaraa raawwate jechuun ibseera. Isteedeemii kubbaa miillaatti warri Huutuu warra Tutsii akka hin miliqne jechuun ajaja kennaa turan. Isteedeemii keessatti danqamanii dhagaan dhaanamanii itti dhukaafamee fi boombiin itti darbatamee du'aa turan. Namni achirraa hafe kamiyyuu goraadeefaan ajjeefamaa ture. Namni kun himannaa irratti dhiyaate hunda waakkatee ture.